Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya irraa magaalaa Samboo keessatti argamna. Xiqqishoo sagaleen kiyya normaanii miti. Mashaallah. Insaa bakka jedhamu jechuudha iddoo itti silaa gaafa dur dirree iidaa fa'aa manni kun yeroo dura gaafa duran xiqqeenya irraa hin beekaa iddoo ijaaramee ture jira. Amma tolee waajjira bulchiinsaa gandaa Atiroo Gafaree Wahunda wajjira poolisii qofatu as keessa hin jiru jedhanii akkasitti maashaa Allah tolee bareedee asirraa uummanni keenya tajaajila argataa jira. Biqilaa fi waan adda addaa oomisha qonnaan bulaa waan silaa nama fayyadaa hunda as keessatti argama. Barreessaa gandaatii wajjiniin daawwii bareedaa turtii goone jira. Inshaallah isinis nu faana turtii daawwadhaa isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya magaalaa Sombootti argamna. Maqaan keessanii Ani obbo Anas Sheekin jedhama. Obbo Anas Sheekii barreessaa gandaa Atiroo Gafaree. Eeyyee. Akkas. Yeroo ammaa kana ashaakiltii adda addaa asitti oomishne abbaan dhimmaa dhufullee asheeta kana nyaatee wantoota dhufe sanallee irraafate miidhagina kana laafatee itti gammadaa ture. Kana akkanatti eega dhuftanii dhaabdanii. Eeyyee ergeen dhufe ashaakiltoota adda addaa kan dhaabee barbareen jira, kaarootiin jira, shunkurtii jirti akkasumas immoo akkuraatariin biqiloota keefoon illee hanga sadarkaa qoricha aadaa kan taate hintiniin kun asumaanuu walitti agarsiisuudhaa fi baalli kuni namni naannoo wanta adda addaa qabate kun kana futateetu ittiin funyaan. Naqabee jira qaama sagaleen na duudee. Hojii nyaatan Lakkanni qaamanii nyaata. Eegaa dawaadhuma haalaan qoytu kan taate san kunuunsiin kun baadhaan bismillah. Jawaan Ilma nyaatamti. Eeyyee akkana gootee cuunfatee fa'aa bishaan si kalli akkas dhunkate kate. Namaatti uffachiisa. Baloo. Akkuraatari immoo kun boolaa dhiga. Kan oomishne barbaree kuni haala kanaan akkanatti. Akkuraatari immoo kun kana hamma bishaan. Inni maa inni? Akkuraatarii jedhama. Maal fayyada? Kun immoo mintiniitiitiin falfalamtee kun akkuraatari yookaan aatuu boonsitti isin jedhamtu kana. Raafireensii kana. Kutee si agarsiisa kun haala kanaan kutamne. Alamii akka argitee nyaatu qaamni si rifeensa waan qabduufi ilaal ijji si haalaan ni bareeddi ilaal. Ana argee. Si kaafachuu dandeessi. Haasa'aa jetti mee nyaattee ilaaltayyuu. Nyaatamaa? Eeyyee. Dheedhiima? Nyaatamee liqimfamaa amma? Eeyyee. Narratti ilaali. Laa ilaa. Inni ooftinye akka atata kaanii urgaa wayii qabduure. Wallaan bareeddi. Atoo sakaan. Ayi. Isiin kun jimaa wajjin nyaata. Isiin kun kan nuti halluu kooti. Eeyyee. Haalaan siin taate. Ashaakiltii adda addaa barbareen kun oomishamee akka kanatti akkuraatariin nooti kanaan egaa akka firii afreesii akkanatti qabne kunu sanyii isiitiif akka itti nyaatan kunuunsatti oomishamtee ilaali kunoo firaafiriinsi haala kana kun qaaraan fudhatamee asheen ittiin nyaatan kunu baay'ee kan nama gammachiisu abbaan dhimmaa hirnaa dhufe oomisha balbala isaa irratti hammam oomishatee. Inni kun maanne baala shaayee. baala shaayee kana waraabbannu. Hin dandeenye. Baala shaayee. Kan immoo ganaa kun kana guddatu kun kan teessaalaan akkanaa buugamtee suni. Sun ammallee ashaggii jirti. Eeyyee ashagamtee maal godhamti ganaan akkaataatti oomishamtu qabdee akkaataatti dhaabatu qabdee. Kun egaa kun amma darbee dhaabate. Yereen kun maaliif faayidaan isii hammana hin jiran. Gaafa kutamtu. Itti goggodhamaa bishaan. Kunuunfamaa. Maaliif kunuunfamaa kun immoo akka guddatee. Dhiin kunoo. Xixiqqoo daganaa. Kuni itti fayyadamu. Ini kuni isa murah guys. Dalagaan isaa amma bishaan innaa qabee kanaan qabamu. Kun immoo isa murah guys dalagaan. Akkuma nuti isheetii kana gartu. Muramuu ga'eera. Muramee akkam ta'a? Muramee akkam ta'a? Warshaa keessatti geessamtee galchamte akka buna isheetii diimaan naqee mul'isamu akkasii isiin kun akkasii warshaa innaa galte keemikaala qaba. Keemikaala isaanitti qaba. Keemikaala sana wajjiniin hamma madaakee hamma gostee hamma wayii intini taasifamu. Gara shaayetti. Eeyyee. Muka xibsii jedhamti. Muka foonii. Eeyyee mee urgaansii ni taate. Amma gaa godina Jimmaa aanaa Shabee Somboo magaalaa Somboo gandaa Atiroo Gafaree. Eeyyee. Iddoon isaa jedhamuudhaan beekama. Maqaan isaa hojii jijjiiramee? Hin jijjiiramne. Isarratti. Buufanni kun hin jedhama. Bakka kanatti bakka kunuunsa biqiltuu
baala shaayii kana tolchatti kunuunfamaadha. Haa ta'u biqilaan adda addaa agarsiisa qonnaan bulaan asirraa muuxannoo fudhatuu fi wiirtuu leenjii qonnaan bulaa FTC'n as jira. Asiin immoo baala shaayiitti lafa isaarratti oomishamee uummata agarsiifamaadha. Haa ta'u malee kana keessatti hojiiwwan adda addaa biqiltuu adda addaatu oomishama. Kororomaa jira, bunaa jira, muka, inishitiivii adda addaa, gaagura jira. Wanti hunduu akkasitti agarsiifameetii wantoota adda addaatiif uummanni asirraa argatee faayidaa isaa akka inni irraa baratee abukaadoon kun ni jira. Biqilaa adda addaa, ashaakiltiin adda addaa kunooti. Asirraa firaafiree kana biqilaan kun irraa bu'aa argatee ittiin ta'uu firaafireesiin akkasiitu godhata. Gaggabaatuma kana godhattiisa. Sanyii addaatti dhufu. Egaa irraa waan bu'aa argatu qonnaan bulaan keenya balbala isaarratti dhaabee lafa duwwaa jirutti dhaabee lafa arraa bilisa ta'e kan lafa dhakaa lafa immoo sulula wayii ta'e irratti dhaabee kan argate abukaadoon isaa kun baay'ee isaa filatamaadha. Sababa kanaannaan asittis illee biqilaa shunkurtii barbarree kan akkanaa kana fa'aa kororimaan asirra jira. Muka xibsii kunoo as jira. Innis immoo kan kana fakkaatan kana irraa oomishee namni keenya galii adda addaa argachuu danda'uu fi asirratti barnoota isaa fudhatee uummanni keenya akka inni faayidaa argatu. Akkasuma baalli shaayii kan sadarkaa waggaa lamaaf walakkaatti kunoo muraa ga'ee yookaan immoo tajaajila kennuu ga'eetu jira. Asitti kunoo hojjettoonni humnaa immoo asitti oomishanii wantoota kana bitaanis ijoolluma keenya eeyyee irraa galii argatanii fi dhuunfaa isaanii irraa kana caalaa sichitti irraa faayidaa argatan jedhee yaa baay'ee in argata. Baay'ee irraa faayidaa argatu. Bifa teekinooloojiitiin gibbiin isaa keessi wantoota adda addaatiin uwwifamee ashaatiitti adda addaatiin gabaa dhaabatee waa biturraa balbala mana isaarraallee asheeta kutatee akka kanatti kunoo keefoo jira timbilaalli kunooti ilaatti timbilaalli kunoosii kana isheen kun timbilaala jedhamti barbareen keessa jira ashaakiltee raafuu manaa waan kanatti hojjetama asitti immoo shunkurtiin ga'umsaan kan ga'ee jira kunoo madabii irratti achittis kaafamee jira. Kana kunoo akkuraata. Wantumti hafan jiru. Kana keessa asuma fudhatee gahee nyaata kunoo. Timbilaalli kun egaa keefoon illee jirti as kunoo biyya kana keessa. Haala kanaan kunoo akkatti oomisha adda addaa gibbii keessatti qonnaan bulaan namoonni dhufullee abbaan dhimma buufata fayyaa kana naa dhufe haa ilaaleetii kanarraa waa baratee fudhatee galee inni balbala kan qoratu yoo hojjete jedhe kana caalaa bu'aan argadhu jechuu yaadaa jira. Yeroo as ba'an immoo katama fakkaatti miidhagdee. Dirreen isaa immoo asirratti hawwataadha. Dadhabaa jira, ulfaa jira, ijoollee daa'ima jira, dhufanii asitti haara kan ilaal kuloolaa amma keefoon haala kanaan teessa. Keefoon kun akkasiin teessa. Oomisha adda addaatiin taa'ee teessa keefoon kun. Keefoon Maashaallah. waajjirri keenyas immoo haala miidhagina qabuun qalamiin dibamee taappellaan adda addaatti maxxanfamee bu'uuruma kanaanii kunoo biiroon kun mataa mataa qaba. Qaamni wanta keessa hin jirre jiru. Waajjira koomitii poolisii qofa takkeessa hin jiru. Ini Raawwante qaba. Daka. Nama kan fayyaa jira, kan namaa jira, kan beelladaa jira. Nagaaf milishaan asii. Wanti hunduu asitti waajjira torba qaba. Waajjira torban kun kutaaf danda'e qaba. Otoo wal gallee ilaallee sin agarsiisa kun kortuutiin wantoota hunda isaanii ilaalu. Kutaa torbanuma. Inni kun kutaa bu'uuraalee misoomaa jedhama. Yeroo tokko kunuutu. Waajjirri keenya. Waaw. Kuni kun keessa gargaaruu dandeessaa. Inuu historii bakka qalamni wanta argee inni nu taa'udha. Tajaajilli keessan achi fuudhama. Achi fuudhee kun immoo waajjira bulchiinsaa nageenyaa jedhama. Kutaan kun asitti Nagaa fi kan milishaa. Inni kun immoo waajjira itti gaafatamaa paartii biiroo paartii kunuunsa kana akka kanatti ta'a. Abbaan dhimma teessoon lama jiraasi kaametii akkasiin keessummeeffatamaa. Waaw. Akkasitti ilaalama. Waajjirri kun waajjira miidhagina qabu hawwataa ta'e. Kompiitarri wanta arginu teessoon jira maxxanfamee jira. Jijjiiramni kun yoomirraa dhufuu danda'a? Asiin immoo biiroo ittaanaa bulchiinsaa ittaanaa bulchaa gandaa asiin. Godarraa asitti ol qayyarame? Kunoo asiin waajjirichaa kun akka kanatti keessummeeffata kunoo sirra abbaa dhimmaa teessate asiin haala kanaan isin taasifatee keessummeeffata dhaabbilee adda addaa karoorrisaa teessoon abbaa dhimmaa kunooti. Kunoo kan bulchiinsaa kunoo inni immoo kan dura bu'aa bulchaa danda'a. Biiroo isaa kunuuti. Kun immoo diinagdee kunuunsitti. Nun immoo kan hawaasummaadha. Qaamni guutuu. Qaama